Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee Oromoo bakka jirtanitti nageenyi fi fayyaan isin bira haa jiraatu isiniif haa baay'atu jecha qophii hardhaa eegala. Egaa mata dureen hardhaa kiyya dhugumatti dubartoonni qaama saalaa dhiiraa luguu ni jaalatu kan jedhudha. Egaa kun gaafii namoota hedduudha deebiis kan barbaachisuudha. Yoo jaalatanis sababni itti jaalataniif maali kan jedhus ni kaasna. Kanuma wajjin wal qabatee qaama saalaa dhiiraa luguun kan dubartiis arraabuun faayidaa isaanii fi miidhaa isaanii gara dhumarratti kan isiniif ibsu ta'a. Hanga dhumaa na wajji tura. Amma kan kaasu dubartoonni dhugumatti luguu ni jaalatu qaama saalaa dhiiraa jechuudha. Waa'ee kanarratti hammatee ibsa isiniif kenna. Maybe channel kanaaf namoonni haarawaa taatan odeeffannoo barsiisoo tahan irraa ni argattu. Kanaaf subscribe gochuun maatii taha. Programnis an dalagu yoo isinitti tole like gochuu hin dagatina. Egaa kallattumaan gara qophii hardhaatti dabra. Egaa qophiin hardhaa akka seensa irratti kaasuuf yaaletti dubartoonni qaama saalaa dhiiraa luguu yookaan arraabuu ni jaalatu kan jedhudha. Egaa yeroo kanatti walqunnamtii saalaa karaa afaaniin waan baratamaa dhufee fakkaata. Normaalii wanta fayyaa qabeessaa fi gonkumaa wanta fayyaa irratti rakkoo tokkollee akka hin qabnetti kan fudhatamaa jirudha. Kana wajjin wal qabatee namoonni baay'een waan kana keessa seenaa jiru. Keessattuu namoonni keenya jechuudha. Akka aadaatti yoo fudhannu warroota alaa malee nuti hedduu keessa hin jirru waa'ee kana keessa jechuudha. Garuu trend tahaa kan dhufaa jirudha. Gara keenyas kan raawwatamaa jirudha jechuudha. Keessattuu generation kanatti gara umrii dargaggummaa qofa osoo hin taane namoota umriin isaanii deemes keessattuu namoonni umriin isaanii 45 olis kan jiranis kan raawwatamaa jirudha. Egaa kana wajjin wal qabatee dubartoonni qaama saalaa dhiiraa luguu yookaan arraabuun ni jaalatu. Dhugaadha ni jaalatu guutumaan guututti osoo hin taane namoonni jaalatanis jiru namoonni hin jaalannis jiru. Waan kana yeroo baay'ee namoonni dubartoonni raawwatanis jiru kan guutumaan guututti kan hin jaalannis ni jiru. Kanaaf namoonni jaalatan deebii akkamii kennan kan jedhu ni ilaalla. Maaliif akka jaalatan irra hedduun yoo dubbatan nutis akka nuuf arraabamu waan barbaannuufidha. Nutis qaama saalaa dhiiraa kan lugnu jedhanii kan deebisan ni jiru. Irra hedduun karaa kanaan qaama saalaa dhiiraa luguu kan jaalataniif jechuudha. Sababni guddaan ofii isaanii akka arraabamuuf waan barbaadaniif jechuudha. Dubartoonni gariin ammoo yoo dubbatan gammachuu guddaan kan jiru yookaan ammoo hanga sagalee baasutti kan gahu dhiirri yoo qaamni saalaa isaa lugamee fi kan jedhanii dubbatan ni jiru. San booda to'annoo kiyya jalatti waan oolchuuf yeroo inni akkas tahaa laalu waan gammaduuf yeroo inni miira bareedaa keessa miira ajaa'ibaa keessa yeroo inni galu yoo laalu waan hedduu waan gammaduuf jaalallee kiyya yookaan immoo dhiirsa kiyyaaf qaama saalaa isaa luguu nan jaaladha kan jedhan dubartoota hedduudha. To'annoo kiyya jala waan oolchuuf yeroo sagalee baasu hanga of qabachuu dadhabutti yeroo inni ga'u fuulli isaa yeroo jijjiiramu gochoota kanneen yoo argu dhiirsa kiyyarraa kanaafidha. Kan jaaladhu qaama saalaa isaa luguun jedhanii kan dubbatan ni jiru. Gariin ammoo waa'ee kana ni yaala yookaan immoo yaaleetiin laala seensiisaa jechuudhaan gara kanatti kan seenan ni jiru yookaan immoo irra hedduun akkanatti seenu. Gariin ammoo anaaf hedduu na gammachiisa afaan kiyya keessa yoo guutu yoo na cinqu yoo na hudhu gochoowwan kunniin hedduu na gammachiisa. Miira walqunnamtii kiyyaas hedduu dabala jedhanii kan dubbatan ni jiru. Dubartoonni gariin ammoo jaalalleen kiyya yookaan immoo dhiirsi kiyya akka luguuf waan barbaaduuf kan jedhan ni jiru. Almost isuma gammachiisuudhaaf waan kana kan godhu yookaan immoo waan kana kan raawwadhu jedhanii kan dubbatan ni jiru. Gammachuu isaa eeguudhaaf kan jedhan ni jiru jechuudha. Egaa sababni isaanii kana fakkaata kan jaalatanis kan jibbanis hedduudha. Waan tokko irratti murteessuun hin danda'amu. Namoonni jaalatanis namoonni jibbanis waan jiraniif jechuudha. Experience isaanii namoonni tokko yoo dubbatan yeroo dhugaa jiranitti dhangala'oon yeroo dhiirri dhangalaasu taanaan gara afaan ishii keessa jechuudha. Kan waan kana gocha kana kan jaalanni guutumaan guututti dubartoota hedduudha jedhanii kan dubbatanii hin jaalatanis waan kana akka itti godhamuuf hin barbaadanis jechuudha. Gochuun kun yeroo baay'ee gara alaa kanatti malee gara naannoo keenyatti hin baratamne.
Gocha kana namoonni hedduun hin jaalatanis guutumaan guutuutti namoonni yaalanis hin beekne hedduudha. Kanaaf gara keenya waa'een wantoonni gochi kun hin jiru jechuudha. Kanaaf dhibbaan dhibbatti murteessuun hin danda'amu qaama saalaa dhiiraa luguun kan jaalatanis kan jibbanis waan jiraniif jechuudha. Amma immoo kan kaasu maali luguudhaan wal qabatee maali faayidaan isaa miidhaan isaas maali kan jedhu ni ilaalla. Egaa kana wajjin wal qabatee miidhaa fayyaa irratti geessisuu ni jira. Akka saayinsiitti akka fayyaatti kan isinitti himu maali walqunnamtii saalaa karaa afaaniin raawwatamu miidhaa ni qaba jechuudha. Maali miidhaan isaa yoo jenne dhukkuboota garaagaraatu jira. Isaan keessaa STI kan jedhamu jira. Sexual transmitted intercourse kan jedhamus jira. Egaa kunniin of eeggannoo malee waan gootaniif directly waan wal argatuuf jechuudha afaanii fi qaamni saalaa dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamuu